Hojjettuun madaamii ishee ajjeestee. Faallaan dhagahamee. Madaamiin hojjettuu ishee ajjeestee. Madaamiin hojjettuu ishee ajjeesteerraa gara hojjettuun madaamii ishee ajjeestee kan jedhu gaa dibliqliqliq sijjammar yeroo hojjettoonni du'an uko warruma lammii gara sanaa malee iddoon kan hin haasa'u bara. Amma garuu miidiyaan Arabaa xinqilaallaan jechuudha. Sanuu dubartii artistii famasii guddaadha. Artistii famasii guddaadha. Diraamaa hojjetti Sooriyaadha. Dubartittiin Hudaa jedhamti. Bakka arguu dandeessu isin diraamaa ishii jechuudha dubartii sana. Baay'ee hojjetti. Beekuu dandeessu waan fuula ishii yeroo argitanii musalsala ishii hin beektu jedhee yaada. Ani baay'ee beekamtuudha dubartittiin jechuudha. Egaa hojjettuun ishii sun immoo kaanii Naayijeeriyaadha jedha. Kaan immoo Ugaandaadha. Kana lamaan haasa'an kan miidiyaarraa dhageenye kaani Naayijeeriyaan kan Ugaandaadha garuu walumaa galatti Naayijeeriyaas haa taatu Ugaandaas haa taatu garuu hojjettuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magaarra keessanii namni waa rakkatu malee murtee akkanaa fudhatu. Baay'een na rakkatu inni kaan of ajjeesa inni kaan nama ajjeesa. Amma dhiyeenyuma kana mucayyoo of ajjeeste dheengadda kana Saawud Arabiyaatti. Dheengadduma kana jechuudha. Har'a ammoo maaltu dhaga'ama? Har'umadha baay'ee taateen kun kan ta'e madaamittiin manuma ishee keessatti hojjettuu ishee tu ajjeese kan jedhamu duutee mana ishee keessatti argamte jechuudha. Dura garuu yeroo haasoftu madaamiin sun hojjettoota qabdi garuu hojjettuu tokko qofaa miti hojjettoota kan isheen qabdu. Hojjettoota ishee kanatti gammachuu hin qabdu. Itti gammaddee hin jirtu gaa maal akka isaa hin beeku. Yeroo haasoftu dura gaa intarviiwuun jiramti waan akkasii hin haasa'u isaan jechuudha wal arganii hojjettuma malee maal haasa'u miti sijjammar yeroo wal arganii badaa gammachuu qabdu. Isheen kun immoo hojjettuun ishee immoo madaam ishee kana erga ajjeestee booda hin baate barsiisaan baqattee sirguun geenyu miidiyeetiidhaan qabamtee sara qixxeemti qabamtee. Maaliif ajjeestee yeroo jedhamtu egaa namni tokko maal jettee haasofti yeroo hundumaa qoricha nyaata kottu qoricha guutii kanaaf hin ajjeese jetti jechuudha deebii akka kanaati kan isheen kennatte. Anyways itti goote itti dhiistee sigaa humaayyuu miti himannaa isheef homaa tokkoyyuu hin godhu garuu baay'ee ajaa'ibadha jechuudha. Yaa biyya sana keessa yeroo jiraatan baay'ee ulfaataadha haalichi. Nama ajjeesuus of ajjeesuunis biyya sanatti bakka namatti mul'ata baay'ee. Of ajjeestes maamtee nama ajjeestes yeroo biyya sana keessa jiraattu baay'ee dhiphinaatu jira waan ta'eef namni yeroo baay'ee dhiphatu immoo waan godhu hin beeku. Na gaddisiiste dhugaa waaqa. Na gaddisiiste dhugaa jechuun inni ajjeesas inni du'es waluma qixxaadha biyyoota Arabaa keessatti. Duunii namatti murteeffamuu qofa osoo hin taane hojiirras hin oola. Ajjeesuun jira jechuudha. Garuu dubartittiin lammii Sooriyaatiidha. Biyya Arabaa keessa jiraatti. Amma gaa tokko famasiidha musalsala hojjetti artistii beekamtuudha waan ta'eef bakka daariidha amma daariitti haasa'amaa jechuudha bakka caafiska caafsa jedhamu. Dhumaa hamma dhumaatti kan odeeffamu sanummoo maalidha hojjettuu ajjeeste sunimmoo maalidha irratti xiyyeeffatanii biyyi ishee biyya kamidha bakka biyya adda baafachuu irra jiru jechuudha. Yaa Araboonni gaa yoo
namni tokko achitti lammiima wayii ta'ee ajjeesee lammii sana hunda balaaleffatu. Qallaaliin balaaleffatan. Bakka hundumatu nama ajjeesas ta'u hundumatu akkana hojjetas baay'ee nama balaaleffatu jechuudha dhugaa waaqa. Innaa tokko tokkotuma hin mirkaneeffatiin lammii isa tokko gara lammii tokkotti geessa lammii isa tokko immoo gara lammii tokkotti geessa jechuudha. Innaa madaamittiin garuu muudii fa'aarratti qaqqabatti hojjechuu ishee jechuudha. Akka fakkeenyaaf kanan jaallattaa sanan jaallattaa jedhanii nama gaafatu miti. Tabbiin aadaa yeroo waan hin jaallanne nan jaalladha hin jettu. Isheen garuu maalitti hojjettu ishee kanaanii isheen waanuma hundumaa jaallatti jettiin. Isheen waan hundumaa jaallatti faayettiini. Egaa ani hin beeku. Utuma waan barbaadeyyuu ta'ee garuu nama ajjeesuurra waan akkanaa keessa galuurra harka duwwaa ofii biyya ofiitti galuu wayyan jedhaan dhugaa waaqa. Rabbi sinaa eegu malee miirri isaa baay'ee ulfaataadha. Nama ajjeesanii jechuun ajjeestee miti waanuma tokko gooteeyyuu seerri biyya sanaa baay'ee sireesiidha. Gadi nama hin gadhiisu waan ta'eef of eeggannoo barbaachisa biyya arabaa keessatti dhugaa waaqa. Bakka waaqni yoo nama gargaare malee baay'ee ulfaataadha. Jiruun biyya sana keessa baay'ee ulfaata dhugaa waaqa sammuu namaa olidha. Yaaddoo baay'ee jira. Isarratti immoo gara biyyaatti nageenyi hin jiru taanaan biyya keessatti maatii kee faana rakkoon hin jiraata taanaan bakka karaa warra gaa'ela qabu karaa gaa'ela isaanii rakkoon jira taanaan baay'ee dhiibbaan isaanirra jira. Yeroo baay'ee warri akkasii warra mirar jedhan yookaan warra aaranni bakka obsa warra hin qabnedha. Namoonni akka kanaa jechuudha obsa hin qabaatan maaliif keessa isaanii rakkoon jira dhiibbaan jira waan ta'eef wanti xiqqootu miira isaanii ol kaasee isaanii aarsaa warra akka kanaa. Kanaafuu maalirra akka ta'e hin saaqa. Ulfaataan siniin jedha anyways sababii ammam ta'ee sababii kamiifuu waanuma kamiifiyyuu namni kamuu nama ajjeesuullee hin danda'u dhiibbaa hammamiillee osoo isa irra gahee sababa kanaaf nama akkas godhee ajjeese yoo jedhame fudhatama hin qabu. Obsanii yoo danda'ame mana sana keessaa bahuu yoo danda'ame gara biyyaa galuu bakka nageenya ofiitiin jechuudha. Wanti barbaachisu nagaa keetti gallaan jireenyi itti fufa maal abboo dur utuu biyya arabaa hin jiraatiin nama jiraataa ture miti dhaloonni utuu biyya arabaa hin dhaqiin nama jiraatamaa ture miti. Amma uummanni keenya namoonni keenya kana baraniitu malee dura koo nama jiraatama.